Kanaafin barbaachisu kana booda bakka mata dureen kanaafin barbaachisu. Bakka asfalleekim kana booda beeksisa manaamanii abaluu footoo abaluu maaliidhiis bakka qaamni na barbaada hojiif na barbaada keessaa nuuf naa gaafatu. Bakka. Isimneerra waan ta'eef. Anna kana gaawundumaaf atis boqonnaa boqodhu ammoo yoo uummata keejjin takka fataa jedhi anis gastii biraa takka sheernatti godhoo keen takka walitti dheeffame ijoollee. Dhaqi amsa si barbaadu ijoolleen dhaqi bakka waaqayyo hojjinaa ta'u rabbii wal argadhaa isaatii waan mammareen baay'ee jira waan ta'eef si haa eebbisu waaqayyo. Nuti immoo haasawaa jirra. Waa'ee warra keessaniitti soo ta'e walga'iinsa mana kana jammarra namoota muraasa filatamnee darbineerra rabbiin jedhee. Waraqaan beekamtis yoo rabbi jedhe samuun harka nu ga'a. Biyya keessa teessee biyya Dubaayii teessee hattee biyyaa boon jiru kaleessa tokko kattaatti qabamee inni tokko hin gadda tsaara itti qabamee biyya keessa ta'anirree waraqaa deennetii baafanneerra jedhanii ijoollee dallaalaa ta'anii namarraa nyaatan meeqa jiru. Of eeggannoo akkas akkasii gochuudha bakka amma sa'aatii kana achi barbaariin baay'ateera. Namni sooshaal miidiyaa sa'aatii kana amaan jala taa'ee ijoollee qofa otoo hin taane nama beekumsa qabu, nama beekamtii qabu, nama aangoo ciccimaa qabu tos jala taa'ee dhaggeeffata. Kanaaf yeroo sooshaal miidiyaa fayyadamnu namni as jala jirtan dhaggeeffatan hundi keessan aadaa fi duudhaa isaa kan eeggate sooshaal miidiyaa bifa adda ta'e piroofeeshinaal taatanii uummata keessan biratti mul'achuudhaaf gandaan kutaalee waliin qoodiin eenyummaa namaa ta'uu hin beekin callistanii si ganna marrabsa otoo hin taane wanta ragaa irratti mirkanaa'e tokkootiin maqaa namaa yoo dhootan yoomillee isin uummata biratti fudhatama cimaa qabdu jechuudha. Yoomillee bakka amma gadda mucaan hiriyyaa keenya keessaa diinaa ol waggaa meeqaaf nama isa hordofaa ture nama waggaa meeqa nama viidiyoo irratti wal jibbaa turan faatu isaa akka dhugaa ta'e mirkaneeffatee badhaasa addaa laateefi sun hundumaatiif hojiinsaa hojii qulqullina qabu yoo ta'e eenyu isa hordofa. Kanaaf namni jala jirta yoo jiraattan waa'ee dallaalummaa qofa otoo hin taane viidiyoo isin dalagdan irree hojii isin hojjettan aadaaf duudhaa dhaloota dhufuuf maal barsiisaa nuti maal hojjenneetu uummata keenya gammachiisna viidiyoo nan hojjedhu bor dhalootatti darbaa dhalli koo bor maannaan jedha kan jedhu tokkollee of eeggannoo tokkootanii waan akkasirratti mootummaa yeroo ammaa xiyyeeffannoo godhee waan jiruuf akkasin of eeggatanii barbaadaa galatoomaa naa jiraadha. Kabaja argadhu nagaan ture dhugaa eebbifame dhugaa waaqa. Ulfaadhu Hamza jabaadhu bakka amma yookatis jabaadhu bakka dadhabdee itti galfadhu bakka tini jedhi. Safaruman jira baruma safaruma. Atau mana galee moo akkamidha? Kophaa kun jiru ajaa'ibii baay'ee jira amma kaameraa tokko sin qabee. Tokko isaan jiru. Maal? Mooliin kun naannoo keessanidha moo? Manuma keenya biradha. Dhugaa jedhi. Dhugaa sa'aatiin ga'ee jiru. Jabaadhu bakka mokoo bakka. Baay'ee waan jiru naasofnaa keessaan waan jiru hundaa waan sana immoo asirraan yeroo tokko ibsa gabaabaa nuu kennita yeroo biraa baay'ee hojii ilaalchite namoonni as keessa jirtan immoo yoo inni gatallee teekistii isinii deebisuu baadhe chaachaa MS kan jedhu kana dubbisaa fooloo godhadhaa namoonni 130 asiin fooloo godhaati dhimma hojiif waan tokko naannaa argachuu baattan isallee dubbisaa keessaan rakkinan qabu nama guddaadha dubbisaa keessaan dubbisaa okay walii galee fooloo godhaa matoon sin argu fooloo godhaati nama waan baay'ee sin gargaaruu danda'udha keessumaa biyya Itoophiyaa keessatti hojii baay'ee kallattii garagaraadhaan nama sin gargaaruu danda'u waan ta'eef karaa nama sin qabsiisuu danda'u waan ta'eef namoota akkas akkasitti baxxanaa sa'aatii firii ta'anitti sin dubbisuu danda'u waan ta'eef jechuudha fooloo godhadhaa. Fooloo godhadhaati hordofaa isin jechuu barbaadan dubbi keessanii ibsa gabaabaa garuu yeroo sana nuu kennitu waa'ee intini sanaa jechuudha. Ta'uu hin danda'ama bakka namoonni booda gaafa si bira deemanii namoonni karaa kee dhufanii fi dhuguma tumsa gaarii goonaa fi sababiin isaas achi deemanii illee afaan akka isaan hin rakkanneef kallattii baay'eetiin maal akka fayyadamuu danda'anii almost kallattii baay'eetiin hin jira haala salphaa ta'een afaan otoo hin yaaddoo tokko malee kallattii baay'eetiin akka isaan intini godhan kallattiittiin ID isaanii mattaawaqaan isaanii akkamittiin akka afaan arabaa dubbisuu danda'u yoo ofii isaanii dubbachuu dadhabanii afaan arabaa kallattiittiin barreeffama sana agarsiisanii darbuu danda'an waan akkas akkasiisinii mijeessina kaardoonni jiru kaardiin kun dijitaal kaardii sana jirti waan ta'eef
digital guardian kuni waa'ee keessan waa'ee eenyummaa keessanii kan ibsu maal hojjechuu akka dandeessan waa'ee ogummaa keessanii iskiilii isin qabdan yoo interview isin godhan illee interview sana yoo dubbachuu dadhabdan yoo afaanii dubbachuu dadhabdan inni kaardiin isin argisiistan sun waa'ee keessan ibsachuudha sana hubatanii bakka barbaadan bakka gaarii isiniif kennuu danda'u. Amaanu'eel bira immoo kallattii dhuguma sanitti himuu fi namoota baay'eetu asirraa dhugaa bahaa jira waan ta'eef kallattii isaan almost bakki hojiin isa bira jiru akka warra kaanillee miti almost sa'aatii kana hojiin isa bira jiru nyaatallee bakka ciisichaallee warra mijeessanidha waan ta'eef dhuguma dubbachuuf wanta gaariidha. Amaanu'eel immoo kanaan dura beektu. Nama waaqayyoodha nama isin sobu miti namni immoo jireenya isaa keessatti ofiif amanamu taanaan namni tokko waaqayyoof amanamu namni waaqayyoof amanamu immoo namaaf amanama jechuudha. Jalqaba namni namaaf amanama ta'uu hin taane waaqayyoof amanama yoo waaqayyoof amaname immoo namaaf amanamuun salphaadha waan ta'eef dhuguma karaa sirrii argatta waan ta'eef dafaati gaafuma deemuuf kaatan qophaa'aati yeroon isaa yeroo gahu fakkeenyaaf torbee sagarsi deemuuf yaaddan taanaan torbee sagarsi process godhachuu jalqabdan taanaan erga qophootanii erga waa harkatti qabattanii waan tokko malee wanta bu'aa addaa isinirraa argatu hin jiru haala isinii mijeessaa achis kallattii baay'eetiin namoonni jiru waan ta'eef almost Amaanu'eel immoo amanamummaa isaarraan kan ka'e namoota baay'ee argateera namoota baay'ee qaba waan ta'eef achis iddoo gaggaariillee argachuu dandeessu haalli gaarii jira waan ta'eef jabaadhaa kana jechuun barbaada ammoo jabaadhu bakka atis warra seera guutanii kallattii baay'eetiin almost toora 4-5 ergama gabaabaa akkas deemuun barbaade yeroo kanarraa deemuun barbaade warra jedhanii atis otoo yerootiin deddeebistee fi namoonni akkasii dhuguma garaa isaaniirraa kan barreessan jiru garaa isaaniirraa amma yeroo tokko as jala taa'een ilaalaa jiran koomentii ammoo naan deebisne dhuguma kallattii kana keessatti tokko akkuma callisee barreessu garaa isaaniirraa ammoo kan si barbaadan waan jiranii fi namoota kanaaf otoo isaaniifis deddeebiste sababiin isaas kanaan dura barreeffamoonni kan barraa'ee otoo jiraate jalaan deddeebistee kan qaama xumuratti hin beekamu waan ta'eef namoonni dhugumaan si eeganii dadhaban jiru bakka namoonni warri kaan akkuma jiranii kana keessatti immoo miidhamaadha warri kun immoo waan ta'eef warra kana haasofsiisi seeraan isaaniin haasofsiisi isin immoo yoo danda'ame warri dhugumaan deemuu barbaadanii as jala jirtanii kanaan dura barreessitaniitu taananis lammaffaa deebisaa fi rakkoon qabu kanadha sababichi kanadha jedhaati toora 4-5 kan hin caalleen ergaa keessan dabarfadha siniif haa deebisu akkas jechuun barbaade jechuudha galatooma ulfaadhu bakka Rabbisi eebbisuu eebbifamii gama keessaniin waan gara magaalaa Finfinnee keessa jiruun karaa qabsiiftuu rakkinan qabu namoonni as keessa jirtan immoo hundumti keessanii follow godhachuun baay'ee gaariidha jiru follow godhattu saboda waan jiru hundumaa waliin haasa'aa deemna jechuudha. Ni galee commentii keessan hunda keessan arguu yoo dadhabe ammuma akka baataniin teekistii waan shoorii waan qabatamaa amma fakkeenyaaf jechuudha. Ganaa itti yaaddanii maal deemuuf karoora gara fuulduraatti qabdu taanaan yoo amma na gaafattellee maallaqni numti irra sitti hime kun bor waan biraa ta'uu danda'a. Inji jijjiiramaa deema maaliif amma tikkeettiin dhaabbataa miti gatiimti tikkeetti yeroo ilaaltu har'a bor tikkeetta sii mura yoo ta'e inni borii fi inni torbee boru gargaridha jechuudha. Gadi bu'aa ol ba'a akka tokko waan ta'e wantichi wanta ta'u sin beektu waan ta'eef qophaa'een jira reedii deemuun barbaada nama jedhu na dubbisaa jechuudha. Booda waa'ee COC qabatee meedikaala qabatee maabaraayii guddaa qabatee akkaataa kamitti seera qabeessaan eerpoortii seentanii dhuftan sinii xumurraa jechuudha. Kanaafuu akkuma an ammas biyya Dubaay kana keessatti taa'ee hojjedhu Itoophiyaa keessa immoo namoonni jiran kun namoota gurguddaa jira waan ta'eef shakin jedhiina gaaffii biraa maal biraa asirraan hin dhufiina hojiif qofa nu dubbisa. Waaqayyo gooftaa isin eebbisu eebbifamaa xumureera caa. Eebbifame bakka meeqoo nagaan naa ture gaafa ulfaadhu fayyaa ta'es kan gaarii. Ayyee. Ba'uuf hin jechaa jira. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u mana kana namoonni follow hin qabne follow godha amma follow yoo gootan baay'ee gaariidha. Daddafaatti daqiiqaa tokko isinii kenna. Follow godhadha hundi keessan sin fayyada waan ta'eef. Follow hin gootan taana amma wal jalaa baduu dandeenya. Follow godhadha sin fayyada. Sin fayyada follow godhadha. Follow godhadha. Follow godhadha. Yerootti live na seena kana jechuun amma fakkeenya live seenee jira. Namoota biyyoota garaagaraa jiran immoo akka kan Itoophiyaatti sa'aatii 9
halkan keessa faa laayivii irra jiran yeroo baay'ee. Maaliif namoonni hojiif si barbaadan hin dhufu sa'aatii sanallee riba isaanii irraallee dammaqaniillee si dhaggeeffatu dhufanii. Gara fuulduraatti nan mijeessa. Maaliif amma yeroo nu biraa guyyaa achimmoo halkan iddoo tokko tokko immoo. Maaliif Itoophiyaa irraa qofa miti namoonni dhufan. Biyyoota garaagaraa ilaalee dhufu bara. Chaayinaa irraas dhufu, Taayilaand irraa hin dhufu. Biyya kamirraa illee dhufa. Biyya Dubaay kan namni dhufu hin jiru sii galee. Sa'aatii isaaf mijateedha amma guyyaa kan hojjechaa oolanii halkan rafan jiru. Halkan ammoo kan amma fakkii amma guyyaa rafna amma halkan amma sa'aatii tiriidha sa'aatii 24 as. Isinii galee kanaaf immoo yeroo tokko tokko laayivii galummoo nu gaggaafachaa akka kanaatti milkaa'uu dandeenya. Waaqayyo immoo nu gargaaru. Waan bareedaa wajjin hojjennaa eebbifama.